dandayamti jechuu erga garsiisanii booda sigale akkamitun tahamti jee maraachuu jira akkamit dandayamti waan kana balleessu qabna akka taane takka amaaraa fi isaa waliin nayne balleessu qabna jedhaniiti qophaawanii jiranii yoo iddoo tanatti gartee gabbahee maraata amaaraa tokko ka iyyuu gartan ergama fudhatee akka iyyuu jiru maraata oromoo tokko faarsee bulaa yoo gartan ergama fudhatee akka iyyuu jiru gurra isin calawee jedhu ati kan waan takka moo dandeessu yoo tokko taate ilkeen tabakka takka jirtu waaciniina jedhu namoonni gariin hayyoonni oromoo ifiifuu waliin taane akkamin nama birooti wajji adeeroo namni wal tahee jira wal taane jee sii himuun irra jiru hayyoonni gartee keessa wal janaajjanee fixatee jira jechuudha sigale akkanuma namnichi dhaqeen jiru fixatanii waan akkanaan mari'atamuu deema akka mijaanii qophaawanii dhaqanii jechuudha sigale tungurra si calaw saniifuu wanni beekamuu qabu injifannoon teenya tokkummaa teenya keessa jirti tokkummaa oromoo jabeessu tokkummaa sabaa sablammii wajji qabnu jabeessu sigale arra hunoo girgireessu jirran je waa meeqa jijjiirsisu jirra meeyaa saba qolaali aabaa dur jalaan dubbanne aabaa daawwit ibsaatiin hoogganamtu tan dur jalaan dubbanne amma hunoo waajjira hunda sii deebise maarree hunda bar qabsoo teenyaa godhu jira tana hunda bar qabsoo waboon lubbuu kennee godhu jira bar qabsoo anaa fi ati asirraa lubbuu kenninee haasa'u jirru godhu jira bar tana hunda sigale akkanuma laaftu dhufu jirti sitti hin fakkaatin aabaa bakka meeqa baasee waajjira gullalle amma araarsoo biqilaa hafaa xiqqootti fayyadamee kharaan dabre amma daawwit ibsaafaa fudhate khanumaa godhuun waajjiruma aabaa ka gullalle sanuu deebisuun sigale qabsoo nuti gooneen waan dura dhaabbannaan jirtuufi sigale yoo kana caalaatti muddinee tokkummaan sabaa sablammii wajji dhaabbanne bari inni sabaa sablammii wajji dhaabbatee itti kireedhe kophaa isaa dhaabbatee wedhe nuti sabaa sablammii wajji dhaabbanne yooniif kana caalaatti muddine bilisummaan teenya fagoon jirtu jechuudha bilisummaan teenya maas tokkummaa keenya keessa tokkummaa sigale tokkummaa nama tokkummaa kee diigu nama gartee hayyuu kee xiqqeessu gartee jalaa baafadhu adeero teessee wanni isaa wajji yeroo gubduuf inni dalagaasa jira jechuudha atichirra teessee isaa wajji dubbii godhuun inni gartee sammuu si nyaachuun dalagaasa jira jechuudha saniifu ummanni keenya wanni isin godhuu qabdan tokkummaa keessan jabeessitanii sabaa sablammii wajjiin akkuma amma jabaannee itti deemu jirru kanatti itti deemu injifannoon teenya laal akkatti ilaalee harkaa akkatti ilaalee osoon torbaan hin guutin 4 kiiloon girgiraawaa jirti andugaan siima osoon torbaan hin guutin qaallichi halkanii guyyaa hirriba dhabee sigale farqataan doktoroota mari'achiisa farqataan abbootii qabeenyaan mari'achiisa amma doktoroota torbaan dhufuu kana mari'achiisuuf deemaa jechuudha akka ta'u wallaalee warra duraan maal fidanii zimbiloonoo sanneen ariyaa nama birootii dalagaan inaajuu hunda amma harka kennatee mari'achiisuu deemaa jechuudha kun hundi dhiibbaa nuti gooneen kana caalaa gartee ari'uu dandeenyaa jechuudha yoo sabaa sablammii hojii dhiibbaa irra goone kun waan beekamuu qabu jechuudha jala muramee beekamuu qabu jechuudha itti aansuudhaan ajandaa kiyya kalammaffatti hin dabraa jechuudha ajandaa kiyya kalammaffarratti Jawar Muhammad bilisoomne jee sagaliin gubadha malee asiin deemu jee waadaa seene kamnu godhe arrallee irraan deebi'a bilisoomne dhuga bilisoomne wanni Jawar jee dhibbaa dhibbatti sirriidha maaliif sirrii jiina gaafa mee dursa ozoonin bilisumma siin seenne
وهما بيبين بيتو تكاني نيجل فارسي بولان كم بيخو تكاني نيجل مي انت لتك درو جيفوتو درو نجالت تابر انت لجالت اركتيجا اتانسيني فود نقادمت انت لجالت سن قادمتيجا اتانسي نفوتا جچو قادما سن فوديجا اتانسي ilmo irraa arkataa garasii godhatti ilmo irraa arkataa ilmo arkatee jaa bilisummaanis akkasumas sadarkaa qabdi bilisummaa jechuun maali dursa hawaasa kee jaaru lolchiisu hoggi lolchiifte sirnarra loltu san buqqisu bilisummaa first step bilisummaan jaawarsiin jechuun jiru bilisummaa step tokkoffaasan sirna wayyaanee buqqifnee jirra jechuudha. Guyyaa inni bilisoomne siinjuu yes 100% bilisoomnee jirra jechuudha. Sirna wayyaanee san buqqifnee jirra jechuudha. Sun bilisummaa tokkoffaadha. Bilisoomee hagabrummaa deebi'een sii lakkaa'ama. Eeltiraan olluma keenya irraa hin sii eegala. Eeltiraan dhiiga ilmaan isiitiin bilisoomsiteeti mootummaa gabroonfataa firraa kaaftee alaabaa mataa isii leellifattee jechuudha. Duuba deebiteeti ilmuma isaaniitiin gabrummaa deebitee jechuudha. Arra paarlamaan qabdu, diinagdeen qabdu, qunnamtii addunyaa wajjin qabdu, kana eenyu godhe? Ilmuma isaanii godhe jechuudha. Ilmuma isaaniitiin deebi'anii gabroomanii jechuudha. Bilisoomanii deebi'anii gabroomanii jechuudha. Erga bilisooman gabrummaan hin jirtu eenyu siin jedhe meenaahim itti aansuudhaan Yugaanduma fudhadhu namichi amma aangorra jiru kun pirezidaantiin amata meeqa bulchu jiru kun Ingiliz jalaa ummata isaa jaareeti Ingiliziin lolchiisee bilisoomanii jechuudha deebi'anii ifumaa gabroomsu jira jechuudha takkaa qabadhu erga bilisoomtees gabroomuun ni jirti. Gaafa san hayyoonni bilisoomne jaaniitu akka Jaawar Maammajjee kanatti bilisoomne jechuu turani lafa dhiitu turani jechuu Yugaandaa keessatti Eeltiraa keessatti itti aansuudhaan Zimbaabuwee fudhadhu lolanii Ingiliz jalaa bilisoomanii deebi'anii gabroomanii jechuu jaarsa dullacha wiilcheriin oofan dirqiin qabrii seenee jechuu itti aansuudhaan maal gootaa fagoo san dayta Masrii fudhadhu Ijipti bahaniiti Morsi wanti Husni Mubaarak firraa kaasanii dhumanii elekti pirezidaantii karaa dimokiraatiitiin Morsi filatanii boodarra jeneraalli deebi'ee irraa fudhatee arra kunoo nama miliyoona 2 hidhaa jira jechuudha. Sigale erga bilisoomte hin gabroomtu eenyu siin jedhe Soomaaliyaan ollaa teenya bilisoomtee amata meeqa bilisummaaniif bulchiteeti sigale boodarra deebitee facaatee jechuudha. Sigale Soomalilaan dhimma beekamtiin akkanaa jettu tun bilisoomteeti nuti Soomaaliyaa wajji bulla jettee ifumaa gabrummattiif deebitee amma kunoo wanti kadhachuu jirti jechuudha. Obboleeyyan keenya hoggii waa dubbattan hoggii olola namarratti ooftan lal namoota akka sheekka abbutaa kana fa'aatu ka histirii wajji wal qabsiisee deemuutu jira miidiyaa kanarra jechuu xiqqoof duuba yaadachaa deema. Sigale Joollee umaan beekne joollee emoshiniin isin jala yaatu gartee girgiriisuu ni dandeessa namni tattaa'ee isin koflu jira. Sigale Jaawar bilisoomne jee maarree bilisoomne dhugaa hay bilisoomteen gabroomtu eenyu jee bilisummaa teenya santu hatame bilisummaa teenya santu shayxaanticha harka galee dhiiga qeyrootu gartee bilaash ta'e qeyroon arrabsamtee qeyroon mana hidha kutteeti. Sigale sirni gabroonfataa faarfamu jira mee dharaatun mee namni wanni kun kijibaa wanni kun sobaa lakkii sheekha sobu jirtaa jettan. Sigale so saniifu erga bilisoomtees gabroonfamuun ni dandayama. Bilisummaa san katiifatu isini ture silaa
hayyuu keenya gaafas osoo dhageeffanne yoo namichi kun qabate biitiin paartiin tunillee ni baddi biitii tunillee ni baddi sigale Afrikaa guutuu baduu ta'a gaafa inni nuun juusan anarraa eegalee osoo isa dhageeffanne osoo isa dhageeffanne if duuba gadin deebinuu jechuu silaarra haareetti aliif jennee maareetti olola walirratti hin eegallu jechuu sila osoo gaafas gaafa inni yoo namichi kun qabate balaa buutaa way qiyaamaa ta'uu ta'a oppiidiyoolleen hin jirtu oromolleen hin jirtu gaafa inni nuun juusan osoo dhageeffanne arra sadarkaa tanaan geenyu jechuudha bar akki jaanni beeyta namni nama dura dammaqe dhuufuu warra rafuu ulachuudha malee waa takka bu'aan inni fidu hin jiru jechuu jaawar irratti hin argee gaafa sanu immooshinaan dhiichisu jirra huuy jechuu jirra sigale huuy jechuu jirra waan inni haasa'u tana gurraanuu dhaga'uun feenuu jechuu narraa eegale erga bilisoomtees gabroomuun ni dandayama gurra si calawu Jaawar Mahammad du'eetiin sagal gubadha malee biyya tanaan bahu jee maarre jee jee jira dhugaan bar jawwee isin dubbii quban qabdan malee qeensii fi jeneraalota sheekii itti dhufanii Jaawar yoo asii deemterra nu fayyaddaa deem jedhanii dhiibanii baasanii jaalatee beesi fakkaatti arra fayyadu jiraa jechuu dhugaa arra osoo inni as bahee dubbachuu baate tokkummaan arra 4 kiiloo zoon 7 hin guutin girgireessite tun hin dhuftu hawaasni keessaa fi alaa wal dhaga'uun wal dhaga'uun tun hin jirtu eega jawwee mormii eegale mee waa meeqaatu mootummaa tana keessa jijjiirame abaa wajji mari'achuu yaana jedhanii ibsi bahe Tanzaaniyaatti woboo wajji mari'achuuf deemna jedhanii ibsi bahe kun hundi dhiibbaa namni kun godhu jiruuni jechuudha sodaa namicha kanaatiif jechuudha silaa nama kana ifiifu nuu bahi jedhanii jabeeffachuu malee maarree sagal bahee gubadha malee hin bahu jee maarree jee mitirkishoo jee adeeroo laal aalimoota maqaaniin beeka warra qeensotaa keessa jeneraalota namicha san jala jiru deemi asii sigale namichi kun gartee nama dhiiga qabu miti janu dhaamsaa deemi jaanii nama dhiibee baasee jechuudha